الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا كاينا لا ينتو سلا جرو جلت أرقمتن نغان كو بكرتن تسناقا كابو سنين جيشون جالتا إيغا كاكم أرقرتن أنم فندرا كيسان جرتي حرا guyyaa darbeechuudha meeshaan indura viidiyoo tan like share godha warri daa'ima jaalattan isin jechuun jaaladha egaa kan namni daa'ima hin jaalanne hin jiru kan hin argannellee lafa kanatti namni waan lafa kanatti dhufetti of fakkaatti ofii bakka buufata waan ta'eef namni daa'ima jibbaa hin jira jedhee yaadu viidiyoo kana guyyaa maalii waraabne yeroo darbee viidiyoo isin waraabeetiin ture yookaan isin hojjedheetiin ture jechuudha aaree tooyi waa'ee manaati irratti mudannoo guyyaa sannaa mudate dhugaa dubbachuuf gaafa san ganama qursii nyaanneetuma baanee jechuudha anaaf ishii bichaa deeme duraan namallee fudheetan deema kophaa kiyyan deemuu ture jechuudha garuu gaafa sanii ishii bichaan qabee deeme ganama lafaa kaanan ganamaan deemne sa'a lamaayyoo osoo hin ta'in jechuudha kan manaa baane qursii keenya nyaannan baaneetuma deemne bishaan alatti waan homaallee harkatti qabannee too hin deemne oddoo keessa kan dhaqne yoo dhaqnu baay'een aaree jiraan. Baay'een aaree jira aarii kiyya san irratti ishiin illee argitee gizeen ani dubbadhu bakka waan ta'e irratti hin dubbatinaan jetti bakka takka ta'ee maaf aartanaan jetti bakka ooyin deebisee hogganani asii aduu kana keessa deemee ammas wayi bitee mismaarii bitee maaliin hanqate jedhuu isaan hanqateedhu hoggaan karaa kana deddeebi'ullee bakka dadhabdee miti jettee fuula kiyya faa qaqqabdi aduu waan biraati ka argitanii jirtu guyyaa gaafa sanii viidiyoo sanarratti bakka ishiin xiqqii manaa jala teessee jirtu argitanii jirtan jechuudha mana jala aduu waan biraati yeroon kun gannaadha garuu adaamaa keessatti roobu gannaa caamu bonaadha wanti biraamtu iyyuu hin jiru amma caamee sirbbariidhaan ni socho'ama jechuudha aduu waan biraa ture guyyaa gaafa sana deebisiiti sammuu mashiit irratti taa'ee waa baay'ee haasee ofitti illee aaree namas amanuun akkanaa jedhee wanta baay'een dubbachaa oolee amma ani udoommanatti fuudheen galin daa'ima kana sammuu kana keessaa haquun qaba jedhee yaade jechuudha achumatti kana chimaani baay'ee sa'aatiin deemee jira guyyaa guutuu achuma oollee ishiin illee misaa ishiitu iyyuu nyaanne jechuudha akka nama guddaa itti nafaana oolte deemu malee jennaanuma garuu kanan fuudhee deeme malee waan biraa waa hojjettillee jedhee osoo hin taane anis deemee laala jennaanuman qabee deeme garuu bakka sammuu kanaan manatti deebi'uu hin qabdu kanan jedhuni wajjiniin manuma kaaffee seenne jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ijoollee loluunii biratti waa dubbachuu dandeessu sammuu isaanii keessaa immoo haquun dirqamaadha jechuudha. Wanta ta'e san sammuu isaanii keessaa haqxanii isaan kan fakkaatu isaan keessa galchuun dirqamaadha ijoollee. Egaa kan warri ijoollee qabdanii asumaan ijoollee keessan haala kanaan warri ganaa horattan immoo barachuu qabdu jedhee tayyaada. Yeroo baay'ee nuti biyya keenyatti jireenya keenya isaan bira teenyee haasofnaa abbaa manaa faati manaa ijoollee bira taa'anii wal lolu ijoolleen kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee jechuudha bakka yaadni isaanii baay'ee ni ulfaata yookaan abbaarraa kara haadhatti illee kan deemutu jira jechuudha jaalalaan kana dalla'anitu iyyuu jira yookaan immoo iyyuu abbaan kiyya lolaadha dhiirri hin lola waan ta'eef yeroo baay'ee warri ijoollee maatiin wal hin taane maal jedhu ijoolleen shamaraa keessattuu iyyuu ani neerumu abbaan manaa namaan lola jedhan haga waa adda baafatanii hubatanitti jechuudha. Innaa kanaafuu ijoollee waan ta'e bira teenyee dubbachuun wanta isaan hin fakkaanne wanta sammuun isaanii simachuu hin dandeenye wanta sammuu isaanii ulfaatu bira teenyee dalaguun gaarii miti akkasuma bira teenyee dubbachuun gaarii miti jireenya keenyallee bira teenyee dubbachuun gaarii miti. Egaa ka guyyaa gaafa sanii wanta baay'een dubbadhelleedha jechuudha aaree ani immoo dhugaa dubbachuuf nan aara. Maaliif naman amanaa nama nan jaaladha nama kamuu kuni kana hidheetoo hin beeku nama kamuyyuu haaluma tokkoon allaala jechuudha. Achi keessatti immoo yeroo wanti tokko ta'e baay'ee tokkoon aaraa kanarraa kan ka'e sammuu kana keessatti qabattee too galuu hin qabdu daa'imti kuni jedhee tanan wajjin seenne jechuudha. Yeroon illee yeroo deemedha garuu bakka ishiinis tokkoffaa beeloftee jirti. Lammaffaa immoo sammuu ishii keessaa haqeeta manatti galcha malee kan ani guyyaa dubbachaa oole san yookaan ani aaraa oole san sammuutti qabattee galuu hin qabdu dheetanan ergi seenne jechuudha. Asuma waan dubbachuu barbaadu yeroo baay'ee wanti godhama biizaan kun waa wuddii ta'e isinitti fakkaata. Ani biizaa foonii garuu yeroo wayii affeeramne nyaannee jirra gatii isaa yaadadhu meeqan akka bitame. Kuni garuu kan furuututi ataakiltiiti jechuudha. Ataakiltiidha wuddii miti.
kanaafi bunaadha waan dhibba lamaa qofaadha jechuudha walumaa galatti qarshii Itoophiyaatittu birri 200dha garuu sammuu daa'imaa asumaan bashannansiisuu ni ta'a jechuudha yeroo baay'ee bakka tokko yoo seenne waanuma qarshii guddaadha namni tokko waa dhiyeeffatee nyaatu nutti fakkaata namoota keessattuu biyya keessatti warri namni qarshii mana nyaataa taa'ee waa dhugaa burtuqoo fuuldura isaanii jiraachaa nyaata dhiyeeffachaa waan akkasii ta'anii waggaa fayyadamanii wanta namni sun qabaataa ta'e wanta namni sun haaftaamii ta'eetuma mana nyaataa deemu nutti fakkaata anaanillee dabalatee jechuudha garuu dhugaa qarshii baay'ee miti amma fakkeenyaaf kuni waan 200 finneedhaanuyyuu buna koo wajjin walitti 200 bichaadha jechuudha kanaafuyyuu kuni maali as keessatti isin tokkoffaa daa'ima keessan haaromsita sammuu isaanii waaqaa gaditti daa'ima sanis akka sirriitti bakka tolfamtee baatu gootu ana fakkeenyaaf biizaan haga hojjetamutti haasofsiisaa taphachiisaa wanta ta'e itti maa jechoo guyyaan ani aarii kiyya san akkan dagadhe ishiinis akka waan dagadhee ishiin immoo inumaayyuu ofii keessa akka haqxuttan ishii wajjin hin ture jechuudha. Yeroo koo itti kenneetoo sababbiin isaa daa'imti wanta sammuu isaaniitti ol ta'e baachuu hin qaban ijaa ta'e fuyyuu jechuudha. Yeroo san dubbii baay'een dubbadhelle dubbii baay'ee hoon jedhu nama arrabsuu miti. Bakka jiraa miti wanti hin taane waggaa sirraa ba'u karaa atiin eegneen qarshiin waggaa sirraa ba'u karaa atiin eegneen wanti kee ta'e waggaa badu maaf akkana ta'uu danda'e. Bakka kan jedhu wanta baay'een nama baay'ee ofittaan lola malee ani namatti hin lolu. Dhugaa yeroo baay'ee waanuma namni balleesse anatu badii qabadhee fudhadha. Maaliif odoon amanuu baadhee miidhamaayi osoo naasanii akkas jedheetoo ilaaluu fi baadhee miidhamaa jedheetan Inna haaluma kana xiqqoo ishii akka gorsaa wayii qabadhee tanan dhufee viidiyoo kana keessaa gorsa wayii ni argattu dheetan yaada. Keessattuu ijoollee keenya irratti akkamitti akka xiyyeeffannoo goonee dhaloota muuxannoo qabu dhaloota gaarii ta'ee bilcheeffannee baasuuf isiniin jedha viidiyoon koo kana fakkaata. Viidiyoo kanarraa barumsa wayii ni argattan jedheetan yaada. Keessattuu warroonni ijoollee amma dhalattee lafaa qabdan jiraattan dhaloota keessan irratti hojjedhaa. Isiniin jechuun jaaladhaa warri immoo ganaa ijoollee dhuummattan waggaa jiraattan itti yaada isiniin jechuu jaaladhaa ani yaada koo asirratti xumureeraa bakka irratti nagaa naa ta'a baay'ee.